Gaafa garii rabbiin reebicha diina keetii keessaa reebicha hiyyummaan sirratti raawwatte gatiisiif kaffalam. Ajaa'ibam. Abbaa keenya obbo Waaqoo Kadiir bira jirra. Yeroo garii hamtuun gaarii ulfooytee namaaf dhufti fakkaatam. Rabbiin gaafa garii ulee fi reebicha keessa si milkeessam. Kabala diina keetii keessa kabala rakkinni si kabalte si kiisam. Abbaa keenya Waaqoo Kadiir kanam. Durriyoonni hedduun tokko bifa nama rifachiisuun roobee keessatti reebaniim viidiyoo isaadhaa siin dura isinii qoonnee turre. Abbaan keenya kun waggoota 40 guutuu ogummaa fayyaatiin hawaasa tajaajilaa kan tureefi akkasumaanuu waan tokkollee jijjiirama hin argine jiruu isaa keessatti lifaatii fi dadhabbii malee naaf dabarti jedhee yaaduu malee guyyaa takka boqonnaa argatee hin beeku. Kana malees abbaan keenya kun ilmi isaa shiftaan naannoo Somaaleedhaan yeroo Somaalonni dhiibbaa Oromoo irra fidaa turan san jalaa galaafatamuu dubbatam. Abbaa keenya kana guyyuma keessaa dheengadda akka tasaa roobeetti dargaggoonni durriyyee wahii walitti qabamanii yeroo isaan tuman viidiyoon sooshaal miidiyaa gubbaarra qoodame ajandaa miidiyaa ta'ee namoonni hedduu wal jalaa fuudhanii hafarsanii ajandaa oowwaate. Abbaan keenya kun sababni inni tumameef namoonni sun isumaa'uu yakkamaa yookiin hattuu jedhanii waan tumaniif tumaan isaan tuman sun namoota hedduu miira jeeqee namoonni hedduun aaranii bifa aariitiin yakkamtoonni akka to'atamanii fi abbaan keenya kun akka gargaaramu sagalee tahaniif qaamni seeraa warra isa reeban to'atee seeraaf dhiyeesse. Abbaan keenya ammoo kan hojjetaa mootummaa ta'e umrii guutuu jireenyi dabruu fi dideem har'a kaballaa fi dhiitichaa sababa godhee jiruun dabarteefii jirti. Namoonni isa gargaaruun qaamaanis isa jajjabeessaa jiran uffanni inni kaleessa deemuun irraa jijjiiramee jira. Abbaan keenya kun yeroo reebamu san akkuma ilmi isaa reebichaan galaafatame anis carraan nageenatti fakkaatti jechuun miirri dhukkubbii isa dhagaamuu dubbate. Amma immoo jireenya waggaa 40 guutuu afaanii funyaan isaa wallaaletti rabbiin furmaata godheefii jiram. Baankiin Awaash birrii 500 kenniteefii jajjabeessite. Abbaan keenya kun namni viidiyoo isaa waraabee maxxansee hordoftoota ittiin horachuuf illee yaada yaa ta'u rabbiin immoo riskiidha ittiin kenneef. Argitee baabaa kiyya gaafa garii namoonni hamtuu sitti yaadan jireenya kee jijjiiruu danda'an jechuudha. Isaan hamtuudha yaadan rabbiin reebicha isaanii keessa reebicha hiyyummaan sirratti raawwatte gatiisiif kaffalam.